Jalqaba irratti hangafoota oduu gatii boba'aa irratti daballii hanga birrii 10 gahu taasifame jedhame. Maamiltoonni Safaricom Itoophiyaa miliyoona 8.8 gahu ibsame. Bulchiinsi yeroo Tigraay hariiroo alaa beekamtii isaatiin alaa godhamu kamiyyuu akka hin fudhanne akeekkachiise. Poolisiin federaalaa haroo namtolchee hidha haaromsaa eeguuf poolisii galaanaa gurmeessuu ibse. Jallisni gara dallansuutti osoo hin jijjiiramin dura mootummaan gaafii ogeeyyii fayyaa fi xiyyeeffannoo laachuu qaba jedhame. Godina Booranaa Bahaa Aanaa Gumii Eeldallootti hidhattoonni hojjettoota mootummaa 13 butuun himame. Oduu biyya alaa keessaa ammoo qaamni xayyaara samii zamanaa Sooviyeetii Veenasitti akka imalu osoo eegamu orbiitii dachee irraa waggoota 50f ture tibba kana dachee irratti lafa dhaha jedhame. Haleellaawwan Yuukireen magaalaa Raashiyaa irratti xiyyeeffachuun geggeessaa turte booda Vladimir Putin kabajaa guyyaa injifannoo dursaa jiru jedhame. Hawaasni horsiisee bultoota naannolee Oromiyaa fi Affaar bara darbee wal dhabuun horii fi meeshaalee waraanaa walirraa saamaan araara bu'een waliif deebisan jechuun gabaafame. Biyyoonni meeshaa waraanaa niikuleeraa hidhatan lameen Indiyaa fi Paakistaan gidduutti dubbiin hammaateera jechuun gabaafamaa jira. Ashama harkaa fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota toora YouTube chaanaalii Ardii Miidiyaa Neetwoorkii fi akkasumas pilaatfoormii kanneen akka TikTokii fi Feesbuukaa Telegiraamaatiin warraan hordofaa jirtan hundaanuu toorri haarawaa eegallee kan duraa akka hin jirre beektanii kanaan sabiskiraayib follow gochuudhaan akka nu jajjabeessitan nu duukaa taatan isin jedha. Amma bal'ina guyyaa har'aatiif oduu qabannetti ce'am. Gatii boba'aa irratti daballii hanga birrii 10 gahu taasifame jechuun gabaafame. Mootummaan Itoophiyaa gatii gurgurtaa oomishaalee boba'aa irratti sirreeffamaa taasiseera. Haaluma kanaan gatiin beenzilaa liitira tokko %8 dabaluun gara birrii 122.53tti ol guddateera. Sirreeffamaa gatii boba'aa caamsaa 9/2025 irraa eegalee hojiirra oole kun akka agarsiisutti gatiin naaftaa adii fi kiroosiinii dhibbeentaa 7.9 dabaluun birrii 116.49 gahu ministeerri daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaa ibseera. 2025 keessa gatiin boba'aa liitira tokkos seenaa biyyattii keessatti yeroo jalqabaatiif birrii 100 caaluu ni yaadatama. Ergasii sirreeffamaa gatii Bittootessa 2025 keessa taasifameen gatiin beenzilaa liitira tokko %11 dabaluun gara birrii 112.67 gahee ture. Oduu itti aanutti yoo ceenu maamiltoonni Safaricom Itoophiyaa miliyoona 8.8 gahu ibsame. Dhaabbatni damee tajaajila teleekoomii irratti bobba'ee Safaricom hanga Bittootessa 2025tti lakkoofsi maamiltoota isaa Itoophiyaa keessa jiranii sadarkaa olaanaadhaan dabaluu miliyoona 8.8 gahu beeksise. Kunis lakkoofsa maamiltoota bara darbee yeroo wal fakkaatuun wal bira qabame yoo ilaalamu guddina dhibbeentaa 3.2 agarsiiseera jechuun gaazexaan Keeniyaa The Star gabaaseera. Gabaasni kun akka agarsiisutti dhaabbatichi erga gara gabaa teleekoomii Itoophiyaa keessa seenee yeroo waggoota 3 hin guunne keessatti maamiltoota baay'ee argachuu danda'eera. Safaricom Itoophiyaa uwwisaa neetwoorkii isaa babal'isaa kan jiru yoo ta'u tajaajila mallaqaa moobaayilaa M-Pesa dabalatee tajaajiloota adda addaa eegalchiiseera. Oduu birootiin immoo bulchiinsi yeroo Tigraay hariiroo alaa beekamtii isaatiin ala godhamu kamiyyuu akka hin fudhanne akeekkachiise. Bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay naannicha keessatti hariiroo alaa kamiyyuu beekamtii isaa malee geggeessuun dogongoraa fi gocha balaa qabu ta'uu ibsa. Kaleessa caamsaa 8/2025 baaseen bulchiinsa
haala kamiinuu fudhatama hin qabu jechuun akeekkachiiseera. Bulchiinsi yeroo naannichaa mootummaa federaalaa waliin qofa osoo hin taane garaagarummaa humnoota kamiyyuu waliin jiru karaa nagaa fi seera qabeessaa ta'een furuuf carraaqqii gochuun sirrii ta'uu akka amanu ibseera. Haa ta'u malee hariiroo alaa kamiyyuu kan taasifamu kaayyoo fi mala isaa hin beekamne irratti bobba'uun sirrii miti jedheera. Oduu biraatiin poolisiin federaalaa haroo namtolchee hidha haaromsaa eeguuf poolisii galaanaa gurmeessuu beeksise. Haroo namtolchee hidha haaromsaan uumame yeroo hojii eegalutti nageenya eegsisuu fi poolisii galaanaa gurmeessuu poolisiin federaalaa Itoophiyaa beeksise. Hidhi haaromsaa bishaan meetira kiubii miliyoona 74 fi bal'ina isaa iskeer kiiloomeetira 1680 kan qabu yoo ta'u haroo dheerinaa fi bal'ina hamma kanaa qabu kan eeguu fi yakka naannoo sanatti mudachuu danda'u ittisuuf poolisii galaanaa gurmaa'uu ibsameera. Poolisiin federaalaatti hoogganaa qajeelchaa inspeekshinii fi istaandardii koomandar Iskandir Birhaan gaazexaa Addis Zamanitti akka himanitti haroo namtolchee kun tajaajila kennuu yeroo jalqabu hojiin nageenyaa eegsisuun gahee poolisii federaalaa ta'uu fi kanaaf dandeettii loojistikii cimsuuf hojjetamaa jiraachuu ibsaniiru. Kan gabaase Addis Standard. Callisni gara dallansuutti osoo hin jijjiiramin dura mootummaan gaafii ogeeyyii fayyaaf hojjettoota xiyyeeffannoo laachuu qaba jechuun ibsame. Itoophiyaan qarqara gaaga'ama fayyaa irra dhaabbattee jirti. Kunis sababa weeraraa yookiin dhukkuba haaraa mul'ateen osoo hin taane dhimmi ogeeyyii fayyaa biyyattii xiyyeeffannoo dhabuu isaarraa madda. Hiriirri nagaa guutuu biyyattii hojjettoota fayyaatiin geggeeffamaa jiru jalqaba fincilaa osoo hin taane iyyannoodhuma ogeessaa waan hundaa qabu kennus deebii isaatiin homaa hin arganne taasisaa jirudha. Mootummaan gaafii ogeessota fayyaa waggaa dheeraa fi seera qabeessa ta'e hanga caamsaa 11tti deebii kennuu dadhabee guutuu biyyattiitti ogeeyyonni hojii dhaabuu danda'u. Yeroo dheeraaf haakimoonni, naarsonni, teeknishaanonni fi hojjettoonni eegumsa fayyaa biroo Itoophiyaa keessa jiran wantoota ulfaatoo hin danda'amataniiru. Hiraarsa, hidhaa, doorsisaa fi du'a isaan mudateera. Mindaan argatan garuu baay'ee xiqqaa waan ta'eef hedduun isaanii maatii irratti hirkataa ta'anii hafu. Muraasni isaanii wal'aansa dhabuun du'aniiru yookiin baasii wal'aansaa isaanii guutuuf ummata duratti yeroo kadhatan mul'ateera. Rakkoon kun kan haakimootaa fi naarsota qofaa miti. Lammiilee Itoophiyaa sirna fayyaa biyyattii dadhaboo ta'e kanarratti hirkatee hundaaf rakkoodha. Biyya baay'inni hojjettoota eegumsa fayyaa namoota 1000 keessaa tokko ta'ee keessatti hojii dhaabuu yeroo hin murtoofneef godhamu miti. Guyyaa tokkoof illee hospitaalota keessatti ogeeyyiin fayyaa dhabamuun ulfaataadha. Kan gabaase Addis Standard. Godina Booranaa Bahaa Aanaa Gumii Eeldallootti hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo WBO kan mootummaan ABO Shanee jedhuun hojjettoota mootummaa 13 butuu aangawaan aanichaa himan. Itti aanaa bulchaa Aanaa Gumii Eeldalloo kaantaan obbo Doyyoo dhiibbaa hidhattoonni kun kamisa lakkoofsa Itoophiyaa eebla 30/2017 ganama sa'a 3 irratti namoota aanaa Nageellee Booranaatii gara Gumii Eeldallootti konkolaataa irraa buusuun butuu himan. Namoota 18 kunneen keessaa 13 hojjettoota mootummaa akka ta'anis dubbatan. Hojjettoota mootummaa kan dhimma hojiitiif magaalaa Nageellee Booranaarraa gara aanaa keenyaa dhufaa jiran humna adda bilisummaa Oromoo Shaneetiin namni 18 fudhatamee jira jechuun dubbatu. Namni 13 hojjetaa mootummaatii
warreen hafan immoo uummata keessaa jedhan. Iddoon taateen kun itti uumame aanaa Gumii Eeldalloo iddoo Irreessaa Liiban Burii jedhamutti akka ta'e kan himan obbo Dooyyoon imaltoonni kunneen konkolaataa deddeebisa uummata lamaan gara aanichaatti imalaa akka turan dubbatan. Hojjetaa mootummaa 13 butaman keessaa 11 hojjettumaa aanichaa dhimmoota garagaraaf gara magaalaa Nageellee Booranaa deeman yommuu ta'an, kan hafan lama immoo hojjettoota waajjira geejjibaa fi loojistikii godina Booranaa Bahaa deeggarsa hojiif gara aanichaatti imalaa turan ta'uu himaniiru. Kana malees hojjettoota mootummaa kunneen keessaa qondaalli yookiin aangawaan akka hin jirres dubbatan. Warri kun warra siyaasa kamiyyuu keessaa hin jirree fi tajaajila uummataa fi jiruuf jireenya isaanii injifachuuf qofa warra deeman jedhan. Hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo kanaan duras aanicha keessatti namoota butuu kan himan aangawaan kun yeroo garagaraatti madda galii godhatanii maatitti bilbiluudhaan qarshii hangana yoo kennitan immoo isin baafna jechuudhaan taateen kun daraanuu ture jira jedhan. Mootummaan qaamolee butii kana duuba jiran hordofuun tarkaanfii akka fudhatu kan himan qondaalli mootummaa kun mootummaan kallattii garagaraan bahee humni sun akka gadhiisaniif tarkaanfii ni fudhata jedhan. Xayyaarri samiin bara Sooviyetii Veenisitti imaluu maltee dachee irratti kufuufi jedhame. Qaamni xayyaara samii bara Sooviyetii Veenisitti akka imalu osoo eegamu orbiitii dachee irra waggoota 50f ture tibba kana dachee irratti lafaadha jedhame. Xayyaarri samiin Kosmos 482 jedhamu ergama pilaaneetii Veenas jedhamtu qabachuun bara 1972 gara hawaa dhufe. Haa ta'u malee orbiitii dachee keessaa bahuu dadhabee kanattis qaamni isaa bakka 4tti gargar ba'ee jedha ejensiin qo'annoo hawaa naasaan. Qaamni xayyaara samii kanaa caamsaa 10 atiimosfeerii dachee kanaa seena jedhame. Qaamni isaa gariin imala gara dacheetti godhu kana keessatti osoo hin gubatin lafa dhahuu akka danda'u naasaan beeksiseera. Haala itti gara dachee deebi'ee seenuu eessatti kufuu akka danda'uu fi qaamni isaa osoo hin caccabin deebi'uusaa ilaalchisee odeeffannoo gahaan akka hin jirres ibseera. Amma dacheen kun % 70 bishaan sababa ta'eef lafa dhayuun isaa balaa guddaa in qaqqabsiisu ta'a jedheera. Raashiyaan yeroo gabaabaaf dhukaasa dhaabuun eegumsa cimaa jalatti guyyaa injifannoo kabajaa jirti. Wayitaa Yuukireen magaalota Raashiyaa irratti xiyyeeffachuun haleellaawwan qilleensaa geggeessaa jirtutti Vilaadimeer Puutiin kabajaa guyyaa injifannoo dursaa jiru. Agarsiisa Reed Iskeer irratti eegumsi nageenyaa akkaan cimeera. Hooggantoota addunyaa 20 caalan kanneen hanga Mooskootti imaluun sirna kanarratti hirmaataa jiran keessaa tokko pirezidaantii Chaayinaa Shii Jinping. Puutiin dhukaasa dhaabuu guyyaa 3 ture labsaniiru. Kun kabajaa guyyaa injifannoo 80ffaa waliin walirraa bu'e. Yuukireen tarkaanfiin Puutiin kun agarsiisa guyyaa kanaaf eegumsa gochuuf dirqama hojjetamedha jechuun dhukaasa dhaabuu yeroo gabaabaa kana akka hin fudhanne ibsiteetti. Humni waraanaa Yuukireen erga dhukaasa dhaabuun Puutiin labsan caamsaa 8 2025 irraa hojiitti hiikamuu eegalee haleellaawwan hedduun irratti raawwatamuu ibse. Horsiisa bultoonni Oromoo fi Affaar lola gidduu isaanii tureen loon wal jalaa fudhatan waliif deebisan jechuun dhagame. Naannoo Affaaritti kan argamtu aanaan Ambaaraa fi godina Harargee lixaa aanaa Gumbii Bordoddee daangaa walii kan jiran yoo ta'u, hawaasni gama lamaaniitu horsiisee bultoota. Hawaasni lamaan sababa daangaa fi dheedicha lafaatii yeroo adda addaatti lolli gidduu isaaniitti uumamaa kan ture yoo ta'u, namarraa miidhaan gahuu fi
beellada wal jalaa oofuun waan yeroo adda addaatti mudachaa ture. Itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii godina Harargee Lixaa obbo Farid Isaaqii BBC'tti akka himanitti hawaasni gama lamaanii yeroo adda addaatti sababa lafa dheedichaatiin walitti bu'aa turaniiru jedhu. Bara jijjiiramaa dura yeroo wayyaanee irraa kaasee hawaasa kana lamaan gidduutti sababa lafa dheedichaatiin wal dhibdetu ture. Gama sanaas gama keenyaas yeroo lolli uumamu loon wal jala oofachuun tureera jedhan. Tibba kanas qindeessummaa dhaabbilee miti mootummaa lamaatii fi deeggarsa qaamolee mootummaa gama lamaaniin taasifameen loon hawaasni wal jala fudhatanii fi tokko ol ture akka waliif deebisan ta'us himan. Oduu xumuraaf qabanneen Indiyaan Misaa'elaan Paakistaanii fi kutaa Kaashmiirii Paakistaan jalatti bultu haleelte. Biyyoota meeshaa waraanaa niwukileeraa hidhatan lameen Indiyaa fi Paakistaan gidduutti dubbiin hammaateera. Indiyaan kutaalee Paakistaanii fi qaama Kaashmiirii kan Paakistaan jalatti bulu Misaa'elaan haleeluun namoonni 8 ajjeefamaniiru. Humni waraanaa Paakistaan akka jedhutti dhoo'insa guddaan mudate lammiilee Paakistaan hirribarra kaase. Indiyaa ammoo haleellaa Paakistaan daangaa darbuun bulchiinsa ishee keessatti raawwatteen namoonni nagaa 3 ajjeefamu himatte. Haleellaa kana keessatti shororkeessitoonni Paakistaan keessatti mandheeffatan kallattiin hirmaataniiru jechuun himatte. Indiyaa Paakistaan kana ni haalte. Ka'umsi waraanaa Indiyaa fi Paakistaan kun maal kan jedhuu fi erga kutaa Kaashmiirii kan Indiyaa jalatti bulu keessatti turistoota irratti haleellaa suukanneessaan raawwatame 7 booda Indiyaan misaa'iloota hedduudhaan Paakistaanii fi kutaa Kaashmiirii kan Paakistaan jalatti bulu haleelte. Ministeerri ittisaa Indiyaa haleellaa qilleensaa kana Opereeshinii Sindoor jechuun eegale. Haleellaan kun kan raawwatamee fi qaamolee eeblaa 22 turistoota irratti haleellaa balaafamaa raawwachuun lammiileen Indiyaa 25 fi lammii Neepaalii 1 ajjeesanii adabbii maluuf akka argataniif ta'uu ibse. Haleellaa ji'a darbee sana keessatti hirmaachuu kan haaltu Paakistaan garuu haleellaan amma Indiyaan raawwatte taate sana qofaan kan daangeffame miti jetteerti. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota toora ardii miidiyaa neetwoorkii gama yuutuubii fi tiiktookii feesbuukaan hordofaa jirtan hanga oduu biraa qabadhee deebuutti nagatti naaf tura.